beekumsaa fi guddinni saduraa fi bal'oon biyya ofiitiif nama ofiitiif yoon taane maalii kaansaa yaa saba koo kan jee Dr. Ali Birraati. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lamaan irraa tokko filadhu wallaalummaa irraa hojii tuffachuu irraa fagaadhu. Kabajamoo uummata kiyya akkuma argitan kana arra bifa addaatiin inni isinitti dhufe. Pirezidaantiin kaampaanii Brighton yaadataa jireetii waan isin barame ka hawwitan arguu barbaaddan kunoo dukkana addeessee ibsee isin garsiisee jira ilma keessa. Galata guddaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan, maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaa fi qabsaa'ota Oromoo hundaan, sabaa sablammoota hundaan pirezidaantii kaampaanii Brighton yaadataa Junaydii galateeffachuudhaan barbaada. Namni kun ani akkana naa godhi osoo hin jiin yaada kiyya dhaggeeffate, waan miira kiyyaa dhaggeeffate, waan naa gochuu qabu namni barate beekumsaan nama furaa wallaalaan namatti kofla waan ta'eef beekumsa namni barate beekumsaan na furuudhaan qabeenya isaatiinis kan amma hin jamne miliyoona ol dhangalaasuudhaan kunoo bifa kanaan ana bareechuu jechuun uummata Oromoo bareechuu waan ta'eef addunyaa bareechuu waan ta'eef ammas irra deebi'uudhaan galateeffachuudhaan barbaada. Me, I'm Khadir. Yaadataa jechuun anaaf barsiisaadha ijoollummaa xiyyarraa eegalee baddannootti. Nama amma guyyaa keessaa qabeenya argate osoo hin ta'in yaadataa jechuun akkuma maqaasaa kan yaadatu fi kan tilmaamu fageessee jechuudha. Hiikni maqaa kana. Yaadataa jechuun ijoollummaarraa kaasee nama hojiidhaaf hiriireedha, barumsaaf hiriire, beekumsaanis nama barate, hojiidhaanis nama bilchaate. Kana gaa ka barbaachisu biyyattiidhaafis fakkeenya dargaggoo hundaa fakkeenya shamarran hundaati. Ka jijjiiramee jiru jijjiiruu danda'a. Hamma ilaalchi sammuu keenyaan jijjiiraminitti akka yaadataatti biyya teenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu hin dandeenyu. Ilaalcha keenya yoo jijjiiree qofa akka yaadataatti biyya keenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Ilaalchi keenya dadhaban kan nu ajjeesuu fi kan nu hiyyoomsu hamma nu keessaa baheen du'initti hiyyummaadhaan ilaalchi keenya kan du'aatii fi kan dadhabinaatiif kan hojiidhaaf nu kakaafne nu ajjeesuu irraa hin oolu beeka. Kanaaf ilaalcha keenya akka yaadatatti jijjiiruu qabna yeroo jiru cimseetiin hubachiisa. Ilaalcha isaa nama jijjiireet biyya isaa jijjiira. Ilaalcha isaa nama bareecheet biyya isaa bareecha. Kanaaf ammallee pirezidaantii Brighton kaampaanichi keenya waliin haa hojjennu, waliin haa guddannu. Yaadataan nama kutaatii fi nama gaddaa osoo hin ta'in nama gochaatii fi nama hojii nama sabaa sablammiidhaati. Nama addunyaa kanaati. Act locally nama qabu, think globally nama amanu, memorialize, visualize nama ta'e. These great guys. If wealth and knowledge does not benefit our country and our nation, what is the benefit of? The knowledge and wealth is to benefit my people and my nation. Study or work, choose one of two. Avoid ignorance and despise. Yaadataa Junaydii, the president of Brighton Company, is a great example for this. Amazing. Yaadataa Junaydii ማለት ትርጉሙ አስተዋይና አስታዋሽ ትጉህ ማለት ነው። ያዳታ Junaydii በአስተዳደጉ ዙሪያ ላይ እማቃቸው ጉዳዮች ቢኖር በደኖ ጋራ ሙለታ ድሬዳዋ መላው የኢትዮጵያ ምስክር የተማረም ነው፣ የስራ ሰው ነው፣ የወሬ ሰው አይደለም።
የብሔር ሰውም አይደለም፣ የጎሳ ሰውም አይደለም፣ የዓለም ህዝብ ነው። አስተሳሰቡ አክትሎካሊ ቲንክ ግሎባሊ የሆነ ጀግና ነው። አይዲዮሎጂው ሚሞሪያል ማለት ቪዥዋል ላይ የተላበሰ ቆመ ሰፊ ነው፣ ደረተ ሰፊ ነው። ከክርስቲያኑም ጋር ከሙስሊሙም ጋር ከጉራጌውም ጋር ከአማራውም ጋር ከትግሬውም ጋር ከወላይታውም ጋር ከአፋሩም ጋር ከሶማሌውም ጋር ከወርጎባውም ጋር ከቤኒሻንጉሉም ጋር ከጋምቤላውም ጋር ከአፍሪካውም ጋር ከኤሽያውም ከአውሮፓውም ከአሜሪካውም ጋር ከካናዳውም ጋር የሚግባባ ነው። ይህን ለውዳሴ ሳይሆን የምለው እውነትና እውነት የሆነ ነው። በደኖ ለሱ ምስክር ናት። የክርስቲያን ልጆች፣ የሙስሊም ልጆች፣ የማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ልጆች ለሱ ምስክር ናቸው። አሁንም ቢሆን አእምሯችን ለስራ እንደሱ እስካልተነሳሳ ድረስ አእምሯችን ለስራ እስካልተለወጠ ድረስ አገራችንንም ህይወታችንንም ልለውጥ ስለማንችል ያደታ ጁኔዲ ለመላው ወጣትና ለመላው ህዝብ ከፍተኛ ራዕይ አገራችንን ለመለወጥ